wagako abdin kosi motiko maaf gandummaa wal qonna har'a waa'ee uummata Oromoo faarsinee bor maaf wal arrabsina maaliif Oromoo maaliif galman geessistanii waan dubbatan tokko waan hojjetan tokko maaf galman geessistanii Angesiin galma geessisinitti wanti ta'u tokko illee hin jiru jechaan wanta qabdan tokko galma geessisa namni iyyuu lafa kaayyoosaa ga'uufi waa tokko bitachuuf waa tokko nan godhadha jettee yoo ati hawwii kee ta'e waan sana hamma godhattutti biraa hin deebitu duutii argamta malee jechaan hawwii keeti waan ta'eef waa'een uummata Oromollee ammallee kanuma jechaan maaliif har'aa borirraan dubbanne maaliif har'arraa dubbattee bor waa biraatti ceeta kuni tokkummaadha kuni sagalee ta'uudha kuni waliif dhaga'uudha kuni sirrii miti yaa uummata Oromoo kanaaf iyyuusaa adaraa keessanii tokko ta'a yaa uummata Oromoo garbummaan kun nurraa haa kaatu waan bilisummaa hawween jira bilisummaan fedhe Oromoo lammiin keenya Itoophiyaa keessa jiranii dhugaa dubbachuufidha nuti biyya ambaa keessa jirra akka barbaanne ta'uu dandeenya maaliif waan gaarii nyaannaa waan gaarii uffannaa waan barbaanne ilaallaa YouTube irraa ogal waan fedhe ta'uu dandeenya garuu lammiin keenya Itoophiyaa keessa akka isaan itti jiranii rabbuma tokkichatu beeka jechaadha isin otoo asiitii gandummaan kuttanii wal nyaattanii otoo asiin waa'ee mataa namaa odeessitanii lammiin keenya nurraa dhumate waa'ee isaanirraa namni dubbatu hin jiru gaafa namni tokko du'ee gaafa hayyuun tokko du'ee gaafa namni tokko qeesaarraa buqqa'e waan isin dubbattanii waa'ee uummata Oromoo gaafa sana jechaadha gaafa sana duwwaa dubbattu kanaaf iyyuu Oromoo adaraa keessanii maal kofalta maaltu sitti tole sitti ruuziin arabaa sitti tolee kolfuu dandeessa nyaanni biyyaa faranjii sitti tolee kolfuu dandeessa hambaar gaariin jechaadha garuu lammiin keenya achi hoo ajjeefamaa jira siqiqiin jiraachaa jira warreen baay'een isaanii jechaadha rabbii faa galatu warreen akka kanaa sooshaal miidiyaa kanarra moobaayilii yookiin intarneet amma Wallagga keessa waggaa meeqa arga intarneetni fayyadamuu dhaabbateetti waggaa meeqa warreen achitti sagaleen isaanii dhokatee achitti raammahanii bakkeetti raammahanii bakkeetti allaattiin isaan nyaatte namoota meeqatu jira jechaadha kanaaf iyyuu otoo isin asumaatii gandaan amantaa wal qooddanii otoo isin asumaatii waa'ee namaa hunkurtanii akka bukoo jechaadha yeroo baay'ee namoonni keenya jechaadha dubbii mati qooshee jechaadha xiqqittii mashee ashaboo mimmitatti martanii sukkumtanii miidiyaa kanarra fiddu maaliif Oromoo tuffadhaa bira darbaa tuffadhaa wanta tokko wanta isinittiin tolle tokko hic jettanii tuffattanii bira dabartu miti akkasumallee tuffadhaa bira darba waa'ee namaa waa'ee sooshaal nama miidiyaa kanarra taa'ee gandaan nama qoodu tokko tuffadhaa bira darba deemtanii jala teessanii iskiriinchuutii gootanii viidiyoos amma fakkeenya tokko namni tokko foolooyii yoo barbaade guddachuu yoo barbaade karaa yuutuubii isaa qarshii argachuu yoo barbaade maal godha fuudhee ganda tokko arrabsa isin nama miliyoona taatanii jala teessanii daawwattu otoo namichi sun liivii irraa gadi hin bu'iini isinii iskiriinchuutii gootanii viidiyoo isaaf iyyuu beekamtii kennitanii bari nama sanaaf isin jala teessanii ilaaluun keessanii koomentii gochuun keessanii sheerii gochuun keessanii duutii gochuufiin keessanii nama sanaaf isin beekamtii gootanii malee isin nama sana xinnees amma fakkeenya ani likiroo uffata kana uffatee jira malkiin koo kanuma otoon ganda arsii yookiin jimma tokko arrabse otoomoo warri jimma yookaan warri arsii ufanii ukkee kana narraa kaasanii mataa kiyya kana ol jallisanii gadi deebisanii ani anuma uffata koo jijjiirtu moo malkii koo jijjiirtu eenyummaa koo jijjiirtu Wallagga ta'uu koo na jijjiirtu na jijjiirtan uffata koo jijjiirtanii malkii koo jijjiirtan ofumaati malee jecha garuu na arrabsitanii namoota viidiyoo kiyya gaafa isin sheerii gootanii nama 2,000 miliyoonan yoo sheerii gootanii yuutuubiin naa kaffala tiktookiin naa kaffala bari ana na guddisaa jirta na jala teessee gaafa nani ganda tokko gadi gombisee yookiin hayyuu tokko gadi gombisee yoo nama arrabsee yoo gandummaan nama qoodaa jiraadde ati immoo na jala teessee aggeeffatta yoo ta'e
Video ki ya shorti gote warabde posti godhatte yoo ta'e screenshot godhatte posti na godhatte yoo ta'e anaaf guddina malee xinnina miti. Sammuu kee hir'uurraan kan ka'e sammuun kee hir'uu ta'uurraan kan ka'e video shorti posti goota jechaadha. Anaaf guddina YouTube itti naa kaffala sira ta'eef jechaadha. Oto arraba dhiiste immoo dhukkee jechaadha. Haadha korraan kaaftee anarra tartee haadha koo arrabsite. Eenyummaa koo hin jirtu, uffata koo hin jirtu, biyya koo hin jirtu. Bilaashuma malee jechaadha. Kanaafiyyuu warreen amma kana sooshaal miidiyaa kana fayyadamtanii nama arrabsu, nama gandaa wal qoodu, nama kutaa wal qoodu. Nama himma nama tokko keessa galee dubbatu jechaadha. Warreen jala teessanii hordoftanii diiwuutii gootanii waan barbaadan gootanii namicha sana xiqqeessaa jirtu osoo hin saane namicha sana guddisaa jirtu. Birri hanga namni tokko birri kuma tokko kuma lama kuma sadi namni tokko gaafa sheerii godhe namicha sanaaf kaffaltii guddaatu argamaafi jechaadha. Malee ati akka mataakeef yookiin akka sammuun kee yaadutti gaafa namni tokko kutaatii wal qoodee yookiin gandaa wal qoodee wal arrabsaa jiraate ati jala teessee intala haadha raawu, ilma diqaalaa, ilma akkashii, ilma shamtuu, ilma akkashii yoo jettee arrabsite fakkeenyaaf ishee aarsuufi. Ishee arsoosa isheen hin gammaddi bari. Namni tokko sooshaal miidiyaa kanarraa fuudhee ganda tokko arrabsee viidiyoo tokko poostii godhee yookiin amantaa tokkorraa waa tokko dubbatee waan Oromoo maaliifi wanti Oromoon irraa waccee itti kuttee wal nyaattu waan beekuufi waan Oromoo sheerii gochuu jaallattu waan beekuufi waan kutaan nama qoodu tokko yookiin Wallagga arrabsee yookiin Arsii arrabsee viidiyoo tokko poostii godhate laayikii meeqan argadhe foolooyii meeqan argadhe YouTube kiyya nama meeqatu sabskraayibii na godhe jedhee taa'ee ilaallata. Isinoo jala deemtanii sheer arraba kana maalinni taa'ee isin hin kolfa jechaadha. Mana isaa taa'ee tazanaannee hin kolfa. Isin garuu akkuma isa namicha sana miidhuu tokko as deebee erga YouTubein isaa guddatee fi erga TikTokin isaa foolooyin isaa guddatee fi yaa Oromoo kiyyaa anoo isinitti balleessee jira dhiifama naa godhaa dogoggoreen jedha. Maaliree sitti fayyadame jechuudha. Gowwummaa kee jechaadha. Oromoo gowwaa hin ta'in ati abshaalaa ta'e abboo gowwaa hin ta'in. Sinitti fayyadame erga guddatee erga TikTokin isaa qarshii kaffaluufi qabee YouTubein isaa qarshii kaffaluufi qabee kiisii isaatti gashachuu qabee jennaan as deebee yaa uummata Oromoo dhiifama naa godhaa dogoggoreenii siin jedha. Gaafa sanas as deebitee dhiifama godhaafi jetta sumatu jechaadha. Gowwaa inni garuu sitti kolfa jechaadha. Sitti kofalti jechaadha. Maalati hanga yoomitti gowwaa taata? Gowwaa hin ta'in Oromoo sammuu kee kana hojjechiisi. Nama as miidiyaa kanarra taa'ee sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee fayyadamu nama gandaa wal qoodu, nama kutaa wal qoodu, nama waa'ee amantaarraa dubbatee wal qoodu, nama arrabsu yoo agarte foolooyii kee irraa deeffadhu hin arrabsiinis arrabsite malkiisaa biyyasaa eenyummaasaa hin jijjiirtu isaaf guddina malee. Jala teessee koomentii baay'ee barreessuun keeyyuu jala teessee sheerii gochuun keeyyuu diiwutii gochuun keeyyuu isaaf xiqqina otoo hin taane tokkoffaa namoota miidiyaa kanarra jiru wal nyaachifta jechaadha. Lammaffaa immoo isheef guddina guddaa ta'aa jechaadha. Ishee waa'ee koomentii ati barreessistu sana miti kan dubbistu jechaadha. Ganda tokko kutaa tokko arrabsite inni arrabsee gaafa poostii godhe waa'ee arrabsoo sana koomentii sana dubbisa osoo hin taane bakka sheerii meeqan godhadhe bakka itti foolooyin guddatu foolooyin kiyya meeqanaa galee jawuu ilaala malee koomentii kee immoo irraan qabu galagalee ni ilaalu jechaadha. Kanaaf immoo ati gowwaadhaa Oromoo gowwaadhaa ati maali sammuu kee hin haaromsattu? Sammuu kee hin haaromsitee hin deemtu Oromoo? Maali Oromoo maali garbummaa jalaa bahuun feetu hin hinaaftu ati? Maaf faranjiif ergamta? Otoo Oromoon tokko taate otoo Oromoon bilisoomteeti maaliif faranjiif erganna? Biyya abbaa kee waraabessi biyya abbaa ofii namaa nyaatu jedha Oromoon. Otoo biyya keenya keessa nagaan jiraate tokkummaan jiraate buddeen xaabitaan tokko nu geessi Oromoo kutaa 11 otoo nagaa qabaanne otoo walii galtee qabaanne buddeen xaabitaa tokko nu geessi nyaannee buluu ni dandeenya jechaadha. Tokkummaa dhabuu keenyatu walii galtee abuu keenyatu biyya ormaa keessa nu mancaase ormaaf jechaadha. Faranjiif garadee taane hojjettuu taane hojjetaa taane hojjechuu jirra jechaadha. Maali biyya kee keessatti ati garbummaa deebisuu hin feetu? Biyya keef garbummaa jalaa baafachuu hin feetu?
bilisoomu hin feetu maalire bilisummaa yoo feeta ta'e hiniftu waa'ee gandummaa tokkummaa feeta yoo ta'e hiniftu waa'ee social media kanarra baatee nama arrabsu Oromoo sammuu kee hojjechiisi gowwaa hin ta'in maali namni tokko nama sammuusaa yaadu nama sammuusaa hojjetutu sitti deewee sitti fayyadamaa jira jechaadha. Ati jara deemte isheen arsiitiin wallagga taate ufte arsii arrabsite jette warri arsii uftanii narra dultu. Ani wallagga ta'e yoon gada tokko arrabse uftanii anarra dultu namarra dultu jechaadha. Kuni guddina miti yookiinis immoo beekumsa miti jechaadha. Wallaalummaa keenya jechaadha. Kanaafiyyuu namni tokko yoo ganda tokko arrabse gandi koo maaliif arrabsama? Gandi koo maaliif tuqama jettanii faana fiigina. Maali gandi koo arrabsame maal rakkoo qaba arrabsamu? Amma fakkeenya wallaggadha. Engadda mucaan live irra jiru maali ijoollee wallaggaa hin jirtanii? Elekinoo wallaggaatiin arrabsaa jiru. Irri shamarri wallagga keessaati interneeta fayyadamtu moobaayilii kana ilaaltuun jirtu jedhee live kiyyarra gale. Maalama fakkeenyaani wallagga ta'ee yoo dhufanii wallagga irraa dhukkee kaasanii wallagga eenyummaa ishee irraa molku gootummaa ishee irraa molku hin molkani niitittii tokkotu wallaa keenya jirti yeroo hunda ganama mandaaqoo yoo kaatu weetti ni iyyiti jecha niitittiin kun immoo abboo amala ishee ittuma ka'e iyyitee hin dadhabdu jedha namni maal taate maal rakkatte maal si gargaarra jedhu hin jiru. Maaliif tuffatee bira darbe jecha isa isheen iyyitu abboon niitittiin kun gurra ishee nurraan qabattu moo maali kun gurra nu duuchite nutti iyyite halkaniif guyyaa jedhee tuffatee bira darbe jecha Oromoo isin maal tuffattanii biraan dabartanii tuffaddaa bira darbaa. Wallaggi arrabsame wallaggi gootummaan ishee irraa hin molqamu. Arsiin dhufee yoo wallaggaan arrabsee wallagga irraatii gootummaan isaa wallaggummaan isaa irraatii hin molqamu irraatii hin fudhatamu. Yoo intalli wallaggaa tokko argitee baaleetiin arrabsite jimmaatiin arrabsite eenyummaan jimmaa gootummaan jimmaa irraatii hin molqamu irraatii hin fudhatamu. Maaliif ati immoo ajandaa godhatte wallaggi koo arrabsame baalee koo arrabsame jimmi koo arrabsame arsiin koo arrabsame jette maaf duukaa fiigda? Maal ta'a arrabsaa abbo koottaa wallagga arrabsaa koottaati wallagga arsii arrabsaa baalee arrabsaa maali rakkoon isaa? Arrabsani maaliif jennaani? Wanti ganama nama baree gadi nama niisu warreen arraba jaallatanii. Gizee booda akkuma niitittii sana namni tuffatee dhiise isa isheen iyyitu maali ani abbaa kiyya akka kana maali niitiin kun hin iyyiti maaf dhaqxanii hin gaafatan amaluma isheedha sa'aatii kana sa'aatuma isheedha sa'aatii iyya isheedha jedhe sa'aatuma iyya isheeti isheen dhiisi jedhe. Kanaaf iyyuusa ishee waa'ee as baatee social media kanarra ganda namaa arrabsitu kutaa namaa arrabsitu isheenuu gaafa jettee iyyitee arrabsitee namni jalaa qabu gaafa dhibu isheenuu of taazabdee kaaroo kotota ishee xaxattee sokkiti jechaadha social media kanarraati. Kanaaf iyyuu isinii warra jala taa'ee dibbee rukutuudha kan ammaan kana garbummaa nutti ta'ee kan social media kana ajandaa guyyaatiin nutti fidaa jiru warra jala taa'ee harka rukutu dibbee rukutuudha jechaadha malee namicha gandaa nama qoodee nama arrabsu miti. Ishee gandaan nama qoodee nama arrabsitu miti. Ishee amantaatiin nama qooddu miti amma kan rakkoo fide warra jala taa'ee aggeeffatee sheerii godhee jala taa'ee sagalee ta'ee fi waan isheen dubbattu sana sheer godhee waan isheen dubbattu sana suura ishee iskiriinchuutii godhee social media irra mancaasu isini kan badhaanutti ta'e malee nama arrabsu miti kan badhaanutti ta'e. Otoo isin jalaa yaatanii sokkitanii otoo isin tuffattanii bira dabartanii akkuma niitittii sana isheen of taazabdee jechaadha. Isheen wallagga arrabsituyyuu isheen arsii arrabsituyyuu isheen jimmaan arrabsituyyuu isheen kutaan nama qoodduyyuu jechaadha. Gaafa namni jalaa qabuu dhibu gaafa namni harka rukutuu fi dhibu of taazabdee internetuma kana gadhiiftee sokkiti maaliif namni na jalaa qabuu dhiise na taazzabeteen isheen deebitee sammuu ishee keessatti of taazzabdi jechaadha. Maaliif
namni tokko gaafa walirraa fuudhee gaafa wal jalaa qabee ittuma caala malee gaafa namni tokko nama arrabsu yoo isinitti caaltanii arrabsitanii namichi suni irratti dabala malee irraa hin qannasu. Kanaafiyyuu yaa uummata Oromoo adaraa keessan ba'aa walitti hin ta'inaa, garbummaa ofitti hin gototiinaa, garbummaa achi ofirraa dhiibaa, boo'icha achi ofirraa dhiibaa, buqqa'iinsa achi ofirraa dhiibaa. Maaliif ofitti gotottu Oromoo? Garbummaa maaf ofitti gotottu? Ajjeechaa maaf ofitti gotottu? Boo'icha maaf ofitti gotottu? Bilisumtanii Oromoo bilisummaa hawaa, Oromoo kutaa kudha tokko bilisummaa hawaa. Otoo isin bilisummaa hawwitanii yaada keessan tokko godhattanii diinni keenya gidduu keenya galtee morma nurraan kuttu, harma nurraan kuttu, nu hin gubdu qe'ee keenyarraa nu buqqaaftu. Amaarri uftee akkamittiin gidduu keenya galti? Diinni keenya dhuftee warri Minilik Safaarii gidduu keenya galanii miti? Karmo morma engadda kana ji'a darbe kana kan morma nurraa kute Oromoodha. Oromoo morma nurraa kute idduu keenya galanii miti warri Minilik Safaarii dhufanii gidduu keenya qixxalamaan keenya galanii morma nurraa kutanii morma keenya fudhatanii sokkanii ittiin suura ka'uun jalqabne. Otoo anaafati tokkummaa qabaannee otoo anaafati yaada keenya tokko godhanneeti akkamittiin mormi nurraa cita, akkamittiin diinni gidduu keenya seenti, akkamittiin saaqattee seenti diinni gidduu keenya. Bara kana Oromoomatu badhaa walirratti ta'ee jira. Bara kana Oromoomatu qarshiitii wal ajjeesaa jira. Oromoomatu walirratti duulaa jira. Yaa Oromoo tokkummaa yoo feete, bilisoomuu yoo feete, Oromoo kutaa kudha tokko icciitii kee oksattuu, yaada kee oksattuu, waa'ee gandummaa dhiisi. Bara baraan waggaa dhufu bara maali Oromoo? Barri ni jijjiirama jenneen ni gammanna. Waggaan ni jijjiirama jenneen ni gammanna. Guyyaan ni jijjiirama jenneen ni gammanna. Anaaf yaa ta'u, anaafati maaliin jijjiiramna? Arrabaani? Gandaa wal qooduuni? Maaliin jijjiiramna anaafati? Natti himaa Oromoo waan ittiin jijjiiramnu. Maali Oromoo isin xiqqaadhaa? Nama ijoollee waggaa lama waggaa sadiitu social media kana fayyadamaa jira. Nama guddaa miti isin, nama beeku miti isaan, nama sammuun isaatiin xalu miti. Maal taatanii? Maaliif social mediaan isinitti fayyadama? Dhugaani baay'ee tokko naare. Maali garbummaa jalaa ba'uun fedhe? Na naare. Dhugaa. Amma yoomitti biyya faranjiitii hojjenna? Hanga yoomitti namaaf ergamna? Maali nuti tokko hin taanu? Otoo nuti Oromoon kutaa kudha tokko ta'ee wal jaallatee jaalala waliif qabaatee utoo amantaa wal qooduu dhiisee kiristaanaa musliimaa otoo hin jirin utoo dhufee maaddii tokkorraa nyaatee dhugee himmatti namaaf ergamnuuf hin qabnu. Biyyuma keenya keessa jechaadha. Yoo rakkanneeyyuu jechaadha hojjennee biyya keenya keessatti kasala naganne waan barbaanne hojjennee nagaan jiraannaan biyya keenya guddisuus ofis guddisuus lammii keenya guddisuus ni dandeenya turre. Akkuma nama tokko akkuma biyya tokko nutis ni guddanna turre. Tokkummaa dhabuu keenya garbummaa nurratti fide. Tokkummaa dhabuu keenya biyya keenya irraa nu baase, biyya ormaa keessa nu mancaase. Inni kan lubbuunsaa biyya ormaa dhaquuf dooniitiin inni kan lubbuunsaa karaatti darbe. Inni kan biyya faranjii keessatti ibiddaan gubate, inni kan zayitiitiin gubate, inni kan haadhasaaf abbaasaa biyya ormaa keessa otoo taa'ee hojjetuu dhabe. Akka kanatti jiran. Maali Oromoo? Waliif yaada tokkummaa hawaa. Otoo isin walii galtanii himmatti tokkummaan hin ufneef hin jiru. Walii galtee abuu keenya. Kanaafiyyuu Oromoo ani bilisummaa hawwee jira. Ani taa'ee hanga yoomitti faranjiif ergamaan jira. Nan aara. Takka faa mana hojjetu kana nan lola jechaadha. Nan ishee lola. Dhugaa Rabbiiti. Aariin itti ba'a jechaa takka maaliif hanga yoomitti ergamnaa fi hanga yoomitti namaaf nuti hin ergannu? Biyya keenya keessatti guddannee nuti nama ergachuu hin dandeenyu. Warreen keessumaa biyya Dubaay yommaa durii kana biyya kana ufuma isaanii hojjetatu namni biyya kana dhufuus hin danda'u. Jaartii guddoo tokkotu jira na xodeessiti jechaadha. Biyya kana keessa yommaa duraa waan garadee qaxaratu hin jiru. Amma kana biyyi keenya guddatte jennaan namoonni dhufanii biyya keenya keessa galanii hojjechuu jalqabanii malee kana dura ani ijoollee 8 qaba. Ijoollee 8 kana dudda baadhee mataa baadheen hojjechaa man ture mana koo keessa kana dura hin jiru. Amma biyyi keenya guddatte jette.
jettee toodeessiti jecha. Maali Oromoo nuti hin ergannu hin guddannu. Guddannee nama hin ergannu hanga yoomitti ergamtuu namaa taana. Memme biyya faranjii kana warroota biyya faranjii kana keessa taa'ee biyya arabaas taa'ee xinnaas ta'e guddaa beekaas ta'e wallaalaa nama wal arrabsu argitaniitu hin agarre maaliif guddataniiru. Nuti waan barumsa hin qabneef Oromoo barumsa hin qabnu. Warreen keessumaa sooshaal miidiyaa kana fayyadamaa jirru barumsa hin qabnu. Warra otoo kutaa tokko kutaa lama hin galiini rakkinaan baqattummaatiin biyya ormaa dhufetu sooshaal miidiyaa kana imeelii namni nuu banetu miidiyaa kana cinquu jira jechaadha. Otoo barumsa qabaannee memme Oromoo mata'aniyyuu namoonni barumsaan Ameerikaa Awurooppaa deemanii barumsa isaaniitiin gadi bahanii nama arrabsaan jiranii gadi bahanii gandaan nama qoodaa hin jiranii. Sababiin isaa maaliif barumsaan deemanii sila ta'eef jechaadha. Tokkoffaa barumsa dhabuu keenyarraan kan ka'e as baanee sooshaal miidiyaa kanarratti wal arrabsaa jirra. Otoo barumsa qabaanne irra ta'eetii achi fageessinee yaanna. Keessumaa ijoolleen shamarraa sooshaal miidiyaa kanarra teessanii nama arrabsitanii nuti warri shamaraa ana mataa kiyyarraan kaasee akkuma fincaan of jalatti fincoofnu akkasuma sammuun keenyillee asuma fageessee yaadaa jechaadha. Achi fageessinee yaannu. Gaafa nama arrabsuuf kaanus gaafa kutaan nama qooduuf kaanus achi fageessinee yaannu. Kabarbaaddannaan jaa. Achi fageessinee yaannu waanuma tokko as iyyeessinee yaanna jechaadha. Kanadha. Barumsa dhabuun keenyis garbummaa nutti fide wallaalaa taanee hafne. Wallaalaa. Mee biyya keenya keessa laalaa nama yeroo tokko harmee kiyya maal jetti obboleettii qofanatu jira. Ani xiqqoo barumsa qaba. Situ gabaa irra beeka situ ashaboo mimmita bituu beeka hodhu xaafii yookiin boqqolloo ati geessii gurgurii jetti. Maali obboleettiin koo gurgurtu ani maaliif naqa gaafan jiru lakkaa'uun beektu tokko lama jettee lakkaa'uun beektu burcuqqootiin kanaafiyyuu ati haqii jetti. Kanaafiyyuu ammallee nuti warra lakkoofsan beekne jechaadha. Warra tokko hanga 10 lakkaa'uu hin beekne warra qubee barreessuu hin beeknetu as bahee waanuma afaan nutti jirtuuf waanuma arrabni nutti jirtuuf waa'ee siyaasni maal akka ta'e eessa akka dhufe eessatti akka galu warra hin beekne waa'ee garbummaa irraa kan dhufe immoo Oromoo kamtu wareegame warreen darbani seenaan isaanii akkamitti wareegamani maaliif wareegamani Waaqa koo abdiin koo si mootii koo